Jaalallee koo waggaa dheeraa irraa ture. Erga irraa ture waggaa hedduu lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee ammaaf bakka tokkotti deebinee jirra. Alhamdulillah galata Rabbii jetti obboleettiin teenya. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jira. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Jaalallee koo waggaa dheeraa addaan fagaannee turre. Erga addaan fagaannee waggaa dheeraa lakkoofsifnee jirra. Haa ta'u malee ammaaf walitti deebinee jirra. Jaalallee koo kan waggaa dheeraa akka bishaanii akka midhaanii dhoowwachaa ture. Garuu amma argadhee gammachuun isaa hojii dabarsaa jira. Yeroo hundumaa yeroo ani onlaayinii seenu yeroo hundumaa na taphachiisa na bohaarsa. Jaalalleen kiyya jaalala namoota biraan adda kan jedhee yaadu dhuguma Rabbii yoo dubbadhe ittoo isa jaaladha. Baay'ee isa jaaladha. Baay'ee isa kabaja. Garuu innillee akkasuma baay'ee na jaalata. Itti rukuttaaf naaf qaba. Ani garuu yeroo hunda yeroo hiriyaatii yaa mari'adhu lakkii nama kanarraa of qabinaan jechaa turtullee haa ta'u onnee qulqulluun isa jaaladhe isa amanee isa wajjin jiraadha jedhee murteesse. Akkasuma Rabbillee isa kana naaf murteesse. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Asirraa namoonni tokko tokko yeroo hiriyaa fagoo teettanii shakkii keessa galtan akka ofitti amantanii nama san jaalattan. Yoo garaa qulqulluun hiriyaa kee jaalatte ati yoomiyyuu galma keetta. Hiriyaa kee garaa qulqulluu jaalate taanaan innis akkasuma akka ati garaa qulqulluun isa jaalattu si amana, si beeka. Waan tokko as keessatti baruu qabdan nama tokko yeroo jaalattu sobaan itti dhiyaatin, dhugaan itti dhiyaadhu. Hiriyaan kee kun waggaa dheeraa jaaladhus haa ta'u malee guyyaa tokkos sobeen beeku. Waan jiru hunda isumatti innillee waan jiru hunduma naaf mari'ata. Ani yeroo onlaayinii irraa badu na soqa. Garuu sa'aatii 24 na waliin haasa'u utuu taane yeroo hundumaa sa'aa takka yookiin lama dhufee na taphachiisee irraa ba'a. Anis yeroo kana keessatti shakkaa ture. Haa ta'u malee keessi isaa qulqulluu akka ta'e hubadhee jira. Yeroo ani jalus akka na bira galtu kan jedhu murteeffatee jira. Lakki ani immoo maatii koo arga jedhee murteeffadhee jira. Ishee jedhee fedhima koonaa kooti. Maatii kee bira galee gaafa bulii torbaan tokko magaalaa xiqqoo keessatti wal argine. Gaafa kana yeroo na argu hedduu gammade. Ana malee keessi kiyya dubartii qabaa jedhee shakkaa ture. Haa ta'u malee inni nama akkasii miti. Ammaaf ani jaalallee kiyya waggaa dheeraarraa fagaadhee jiraadhe. Amma bakka tokkotti wal argine waliin jiraachuu biyyatti baay'een gammada. Alhamdulillah ammas irra deebi'an. Wantoonni ani obboleeyyan kiyya dhaamuu barbaadu ijoollee shamarranii tokko tokko inaafan maal jechuun janjana nama biraatirraan bultii isaanii yookiin nama jaalatanii gargar ba'an. Qalbii keessan takka ani keessi koona shakkullee haa ta'u malee baay'ee jaaladha. Nama jaalatan shakkuun utumaa jiru garuu ka isaa immoo namaan gargar natti ta'ee jira. Maaliif iyyuu jettan waggaa dheeraa lafa fagorraa wal jaalanne utuu waliin beekin utuu qaama waliin beekin suuraa fi viidiyoo qofaadhaan garuu naaf milkaa'ee jira. Alhamdulillah galata Rabbii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhaamsa obboleettiin teenya qabdu kanarraa maal hubattan mee isin? Ani akka dhaamsa obboleettii kiyya kanarraa qabu akkuma isin naaf laatte kana obboleeyyan keenya warroonni namoota fagorraa jaalattanii inaafadhaan deebitanii akkuma viidiyoo keessatti argite inaafan keessanii baduu qaba. Nama tokko yeroo jaalatte inaafa otoo hin taane itti amantii ofitti